Galatoomii Bilisee egaa manni maree magaalaa Finfinnee guyyaadhaa yaa'ii isaa bara hojii sadaffaa yaa'ii isaa idilee afuraffaa gaggeesseetti kennee jiru. Yaa'ii kanaanis dhimmoota ijoo hedduu irratti mari'atamee akkasuma immoo gabaasni raawwii hojii bara 2016 bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti hojjetame kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebeen dhiyaachuudhaan miseensonni mana marichaa irratti mari'ataniiti kan isaan jiran dhimmoota ijoo mana marichaatiin ka'anii fi raawwii ijoo bulchiinsi magaalaa Finfinnee bara kana ittiin milkooftee waa gabaabaa kaasna. Naannoo manneen barnootaan wal qabatanii nageenya magaalaa Finfinnee booressuudhaaf sochii taasifamaa tureen wal qabatee naannoon manneen barnootaa nagaa fi bakka barnoonni qofaan itti gaggeeffamu akka ta'uudhaa fi hojii bal'aan hojjetamee jira. Akkasuma nageenya magaalaa Finfinnee fi yaaddoo ta'uu danda'a jedhamee kan sodaatamaa ture shira dinagdee irratti hojii bal'aan hojjetamee namoonni cancala daldalaa keessa jiran hedduun isaanii gara seera qabeessummaatti dhufuudhaan akka hojii daldalaa keessatti hirmaatan taasisuun danda'amee jira. Waliigalaan magaalaa Finfinnee keessatti yakka ittisuudhaaf hojii hojjetameen gochoota yakkaa 22,251 irratti tarkaanfiin fudhatameeti. Hojii milkaa'aa hedduun hojjetamuu danda'ameeti kan inni jiru. Inni kan biraan gama malaammaltummaan wal qabateeti. Magaalaa Finfinnee keessatti hojiin malaammaltummaan wal qabatee yaaddoo ta'aa dhufuun isaanii beekama. Tajaajiloonni hedduun isaanii gama harka namaa keessa ilaaluun hojjettoonni magaalaa Finfinnee keessa jiran ni mul'ata. Sana hir'isuuf hojii bal'aan hojjetamee tureera. Galmeen qorannoo namoota yakka malaammaltummaa keessatti hirmaataniiru jedhamanii adda ba'an 280 keessaa nama 20 irratti himannaan saaqamuu danda'amuusaa gabaasa guyyaa har'aatiin ka'ee jira. Waliigalaan garuu malaammaltummaa hir'isuun kan danda'amu tajaajilli harkaaf harka hanga jiraatetti hin danda'amu waan ta'eef karaa teeknooloojiitiin hojii bal'aan hojjetamuusaa gabaasa guyyaa har'aatiin ka'ee jira. Gama barnootaatiin magaalaa Finfinnee keessatti bara kana keessa maaltu hojjetame kan jedhu waan gabaabaa kaasuudhaaf bu'uuraalee misoomaa manneen barnootaa fooyyessuu, hojii baruuf barsiisuu mijataa uumuuf akkasuma immoo manneen barnootaa magaalaa Finfinnee keessa jiran istaandardii isaanii eeggatan akka ta'aniif hojii bal'aan hojjetamee jira. Hojii namoomaa irratti hojjetamaniin wal qabatee giddugaloonni soorataa magaalaa Finfinnee keessa jiran Tasfaa Birhaan jedhaman haga 21 ta'an lammiilee 35,000 fi 600 ol ta'aniif guyyaatti namoota yeroo tokko soorachuu hin dandeenyeef soorata dhiheessuu irratti hojii bal'aan hojjetamee jiraachuusaa gabaasa guyyaa har'aa keessatti ka'eeti kan inni jiru. Inni kan biraan gama fayyaatiin magaalaa Finfinnee keessatti hojii maaltu hojjetame kan jedhu kaasuuf lakkoofsa haadholii dhaabbilee fayyaatti da'anii dabaluun danda'ameeti kan inni jiru. Lakkoofsi hospitaalota magaalaa Finfinnee keessa jiran dabaluu fi istaandardiin isaaniis istaandardiin ittiin tajaajila kennan akka dabalu taasisuun danda'amee jira. Carraa hojiiti magaalaa Finfinnee keessatti dhimmoonni ijoo fi olaanaan gabaasa kana keessattis bal'inaan kan ka'an magaalaa Finfinnee keessatti hojiileen piroojeektii hedduun hojjetamanii fi enterpiraayizii maayikiroo xixiqqaatiin dargaggoota gara hojiitti galchuuf hojii hojjetameen lammiilee 900 fi 91 oliif carraan hojii uumamee jira. Kana keessaa dhibbeentaan 51 ol dubartoota ta'uu isaaniiti. Bara kana akka magaalaa Finfinneetti namoota 300 ol ta'aniif carraa hojii uumuudhaaf hojii bal'aan hojjetamaa tureeti kan inni jiru. Inni kan biraan magaalaa Finfinnee keessatti qaala'insa jireenyaa hir'isuudhaaf hojii maaltu hojjetame kan jedhuun gabaasa dhiyaaterraa akka hubachuun danda'ametti giddugaloota gabaa magaalaa Finfinnee keessatti haga lakkoofsaan 3 ta'anii ijaaruudhaan akka hawaasa magaalattiif tajaajila kennan taasisuun danda'amee jira. Oomishaa fi akkasuma immoo shamattoonni kallattiin wal arganii akka shamatatanii fi gabaawwan sanbattan lamaanii lakkoofsaan heddummeessuu irratti hojii bal'aan hojjetamee jira. Mootummaan meeshaalee bu'uuraa jedhaman kanneen akka sukkaara, zayitaa fi daakuu fa'aa fakkaatanii fi oomishaalee bu'uuraa kanneen biroo gatii madaalawaadhaan dhiheessuudhaan gabaa tasgabbeessuu keessatti hojii bal'aan hojjetamee jira bara kana keessa jechuudha. Guyyaa guyyaatti immoo daabboo haga miiliyoona 6 ta'u oomishuudhaan jiraattonni magaalattii akka irraa fayyadaman taasisuun danda'amee jira. Inni kan biraan piroojeektoota magaalaa Finfinnee keessatti bara bajataa keessa jiru kana qofaatti piroojeektoota 18,000 ol xumuruudhaan akka tajaajila kennan taasisuun danda'amee jira. Kunis bajata mootummaa fi namoota tola ooltotaan hojii hojjetameedha. Piroojeektoota gurguddoo jedhaman immoo magaalaa Finfinnee keessatti bara kana eebbifaman keessaa ijoon yaadannoo injifannoo Adawaa kaasuu dandeenya. Lanee Gawaa kan bakka itti dubartoonni midhaan irra dhaqqabe deebi'anii bayyanatanii fi carraan hojii isaaniif uumamu itti tursiifaman bara kana magaalaa Finfinnee keessatti kan isaan eebbifamanii giddugaloonni gabaa gurguddoo 3 ta'an magaalaa Finfinnee keessatti bara kana kan isaan eebbifamanii tajaajila eegalanii ijaarsi hospitaalota dabalataa magaalaa Finfinnee keessattis kan isaan ijaaramu eegalan bara bajataa amma keessa jiru kanaadha. Hojii ijoo fi magaalaan Finfinnee ittiin hedduu jajamtee fi hedduun namaas muuxannoo irraa qooddatan hojii misooma kooriidariin wal qabatanidha. Bu'uuraalee misoomaa magaalaa Finfinnee keessatti daandii babal'isuu danda'ee jira. Misoomni kooriidarii kun sirna geejjiba magaalattii fooyyessuu danda'ee jira. Bu'uuraalee misoomaa kan biroo keessumaatti bakka aaragalfii namoonni itti bashannanan lakkoofsaan dabaluu danda'eeti kan inni jiru. Hojiin kun qofaa isaatti namoota 50,000 oliif carraa hojii uumuu danda'ee jira. Piroojeektiin misooma kooriidarii magaalaa Finfinnee keessatti hojjetamee jechuudha. Egaa gabaasa guyyaa har'aa mana mariitiif dhiyaatan keessaati dhimmoota gaaffii hawaasaa deebisa'an manneen jireenyaan wal qabatee akkasuma immoo investimentii, turizimii harkisuu fi hojii bal'aan magaalaa Finfinnee keessatti bara 2016 kana keessa hojjetamuusaa gabaasa guyyaa har'aa dhiyaateeti kan inni jiru. Kunneen egaa kan nuti amma kaasne dhimmoota ijoo fi isa ol aanaa jedhamanidha. Egaa magaalaa Finfinnee keessatti fedhiin piroojeektii, fedhiin misoomuu jiru olaanaadha. Fedhiin misoomaa jiru olaanaadha. Sana yeroo yerootti deebisuudhaaf
bulchiinsi magaalichaa cimnee kan hojjetu ta'us egaa kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee gabaasa isaanii guyyaadhaa keessatti kaasaniiti kan jiranii ijoon yaa'ii mana marii magaalaa Finfinnee bara hojii sadaffaa yaa'ii isaa idilee afuraffaa guyyaadhaa taa'ame irratti mari'ate egaa inni bilisee gabaabinaan kana kan inni fakkaatu.